yookaan tokko tokkoon isaa waan beeknu hin qabnu. Himannaan kuni kan baname fulbaana 6 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa Daddacha yakkaa lidataa lakkoofsa galmee 26/2/15 ta'ee yakkoota gosa 10 jedhamuudhaan kan dhiyaate yoo ta'u beellamni galmee kanaa yookaan himannaa kana fulbaana 11 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti manuma murtichaatti akka ta'es ibsa abbaa alangaa waliigala federaalaa kanarraa hubachuu dandeenyee jirra. Kanaan alatti wanti nu ga'ee fi nuti beeknu diteeliin isaa yookaan tokkoon isaa hin jiru jechuudha. Ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun Oromiyaa keessatti lubbuun namoota dhibbootaan lakkaa'amanii dabruun kanneen afaan biroo hedduun kan hidhaman ta'uun beekamaadha. Kanumaan wal qabatee baha Oromiyaa magaalota akka Harar, Awwadaa fi Haramayaa keessatti qeerroowwan hedduun waraana mootummaatiin adamfamuun kan hidhaman yoo ta'u irra caalaan isaanii hamma ammaatti murtiif osoo hin dhiyaatin manuma hidhaa keessatti gidirfamaa kan jiran ta'uun himame. Namoonni magaalaa Awwadaa keessaa hidhaman kunneen ji'oota 2 ol yoo ta'an kanneen baay'inni isaanii 100 ol ta'aniif mirga wabii gaafannee turre jechuun abukaatoo hidhamtoota kanneen kan ta'an obbo Asfaaw Lammaa ODUU.Ama.nuhuu.gahahee himani. Dargaggoonni kunneen yakka qabeenya namaa gubuu fi daandii konkolaataa danquun jeequmsa uuman isa jedhuun himannaa irratti dhiyeessani. Dhimma kana irratti abukaatoo hidhamtoota kanneen kan ta'an obbo Asfaaw Lammaa dubbifneeti jirra. Yaadni isaanii kunooti. Ani Asfaaw Lammaan jedhama. Abukaatoo seeraa. Asma Hargeysa magaalaa Haras jechuudha. Wanti naannoo kana jiru magaalaa Wadaayitti artistii Haacaaluu Hundeessaa erga du'ee booda namoonni hedduminaan keessattuu dargaggoonni hidhamanii turani. Wadaa irratti namoota hidhamanii turanii dargaggoota lakkoofsi 100 ol ta'uuf mirga wabii gaafannee turre. Isaan saniif mirga wabii kana mana murtii olaanaa godina Harargee Bahaatti kan gaafanne. Manni murtii olaanaa abbaan alangaa deebii akka itti kennu godhee ture iyyata mirga wabii irratti. Kana kan gaafanne abukaattonni akka godina kanaatti jiran gurmaa'aniiti. Abbaan alangaas deebii kennee ture iyyata mirga wabii irratti. Mirga wabii kana gaafachuun duratti turtiin namoonni kun mana hidhaa keessa turanii ji'a 2 ol kana keessatti galmeen qorannoo hedduu akkasumallee yeroo beellamaan gaafatanii mana murtiitti waan isaan dhiyeessan hin jiru. Haa ta'uuti deebiin abbaan alangaa kenne iyyata namoota dhiira kan nuti gaafannee fi 3 deebiin isaan kennanne magaalaa Wadaa keessatti jarri kun yakka humnaa seera mootummaa diiguutiin waan shakkamaniif karaa waan cufaniif qabeenya namaa mana namaa waan barbadeessaniif mirga wabii isaanii nu oolmine jechuudhaan abbaan alangaa godina Harargee Bahaa deebii kan kenne. Nutis deebii kenname irratti yakki kun mirga wabii hin dhorkisiisu. Qabeenya namaa balleessuun karaa cufuun yakka mirga wabii dhorkisiisu miti. Humnaan heera mootummaa diiguu kan jedhu immoo yakki kun jalqabumaa hin raawwatamne. Yakki humnaan heera mootummaa diiguu raawwatamuu kan jedhu seerri yakkoota akkamii akka ta'e adda baasee jira. Yakkoonni sun immoo yakkoonni kun raawwanne waan ta'eef mirga wabii isaanii kufaa ta'uu qaba jennee deebisne. Manni murtii ajaja kenneetoo ammatti galmeen beellamarra jira. Inni kun kan dhiirotaati. Ajajni manni murtii kennee beellamatti dabarsee poolisiin galmee qorannoo yoo qabaatee dhiyeesseetoo dhaddachaaf haayessu jedheeni ture. Haa ta'u malee poolisiin galmee qorannoo qaba jedheetoo dhaddachaaf kan dhiyeesse dhaddacha gaafa guyyaa 7 baatii 2003 oole kaleessa jechuudha. Galmee qorannoo osoo hin taane jecha wanti isaanii qofa irraa fuudhe ani qorannoon geggeessaa jiru hin jiru jecha isaanii qofa irraa fuudhe jechuudhaan dhaddachaaf kan inni ibse. Manni murtii kanuma fuudhee galmee qorachuudhaaf gaafa guyyaa 11 baatii 2013tti kan dhiirotaa lakkoofsi isaanii 300 ta'e galmee qoratee iyyata kanatti murtii kennuudhaaf kan qabe. Gaafa biraatiin qarreewwanis yookiin immoo dubartoonni hiriira nagaa magaalaa Wadaa keessatti ba'an jedhamanii qabaman ni jiru. Isaanis dubartoonni kan hidhamaa turan. Guyyaa kaleessaa godina Arsii aanaa Muunessaa ganda Laaqichoo jedhamuun beekamutti walga'iin kaadireen bilxiginnaa hawaasa yaamtee gara mormii cimaatti jijjiiramuun dhaga'ame. Mormii kana hordofuun humnoonni nageenyaa mootummaa hawaasa jumlaan hidhaa akka jiran jiraataan garasii dubbifne tokko bilbilaan ODUU.Ama.nuhuu.gahahee himee jira. Muhammad Barkama. Guyyaa kaleessaa godina Arsii aanaa Muunessaa ganda Laaqichaa jedhamutti walga'iin kaadiree bilxiginnaatti waamamee hawaasa naannichaatiin gara mormii cimaatti jijjiirame.
Jiraattota aanaa muunessaa keessaa namni dubbifne tokko bilbilaan OMN takkametti kaadireen bilxiginnaa gaafii waltajjii irratti hawaasni gaafate deebisuu diduun akka uummanni paartii isaanii deeggaruuf qofa waamicha gochuu turan. Hawaasni dallansuu kanaan mormitti seenuun dhaadannoo ofii dhageessaa oole jechuun namni dubbifne kun dabalee nuuf himee jira. Gaggeessitoota waltajjii keessaa namni Biraanuu jedhamu deeggartoota KFO ABO fi namoota xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed faarsan hunda isaaniitu akka to'ataman ajajni gubbarraa nutti kenname kanaafuu nullee tarkaanfii fudhanna jechuudhaan marii taasifame irratti akka dubbate namni bilbilaan dubbifne kun saaxileera. Akka ta'e beektaa jalqaba walgahii hawaasni bilchiginnaadha. Sanboota ummanni baanu jedhee kana dura taasisu haa ta'u malee ummanni ofii qindeessee nu waltajjii barbaadna jedhanii waltajjii wal waaman. Waltajjii kanarratti gaafii guddaa gaafatanii abboonni keenyallee qeerroodha keessa jiranillee gaafiin Oromoon gaafataa jiru gaafii haqaati. Oromoon maaliif tumamama? Har'a maaliif ajjeefama? Hayyoonni keenya maaf hidhamani? Ajjeechaan Oromoo haa dhaabatu maaf jedhan jedhan kana isaa bilisa gaafatan beekte. Garuu deebii waltajjii irraa kenname waan nama quubsu waan hin taaneef gara mormiitti jijjiiran. Deebii waltajjii irraa kenname fakkeenyaaf namtichi hoogganaa waraanaa Biraanuu jedhamu kan naannoo sana jiru maal jedhe fakkaate? Caasaa Jawaar Mohaammed, caasaa mormitootaa, caasaa sharree diigaa sana jedhamee nuu kenname olirraa kun itti fufaa hanga bilchiginnaa hin deeggarretti yoo bilchiginnaa deeggartan malee kun hin dhaabatu na amanaa jedhee ifatti dubbate jettee haga san booda uummanni miira keessa galee homa san sagalee isaa dhageessifachuu eegalee gadi baay'ee ajjeechaan Oromoo haa dhaabbatu, hidhaan nurraa haa dhaabbatu, dararaan nurraa haa dhaabbatu jedhanii uummanni gara mormiitti jijjiiruudhaan miira guddaadhaan. Battala hawaasni mormii isaa dhageessuu eegaletti kaadireen bilxiginnaa dhiyeessitee waltajjii gadi dhiiftee akka deemtee kan dubbatu maddi kun sodaa hawaasaa irraa kan ka'e kaadireen magaalattii warreen asiin duraa achitti hidhamanii turan gara magaalaa Qarsaatti akka jijjiiranis ni dubbata. Itti dabaluun maddi keenya kan nuuf himetti yeroo ammaa magaalattiin waraana mootummaatiin raafamaa jirti. Namoonni baay'eenis humnoota nageenya mootummaatiin ukkaanfamanii hidhamuu jiran isaan keessaa warreen maatii guutuu waliin qabamanii hidhamanis ni jira jechuun jiraataan kun dabalee nuuf hime. Kana jala goranii turan. Haa ta'u malee eega miirri uummataa guddataa booda magaalaa guddittii aanaa irraa humna waraanaa makalaakaa fi humna ala ol galchuudhaan uummata dararuu hidhuu fakkeenya siima maatii gammadoo seekuu daaressana mana biroon salaaqichaati halkan isaa kudhanii manatti cabsanii daa'imni xiqqoo odoo hafne yeroo ammaa hidhaa jiran. Hidhaa kanallee isa hidhanii magaalaa Qarsaattidha. Yeroo darbe akkuma beekamu warra akkana hidhan uummanni gadi ba'ee mana barumsa salaaqichaa keessaa yaafatee ture. Achi uummanni warra yaafatanii gara biraa dabarsuudhaan gara biraatti yeroo ammaa hidhaa jiranii sa'aa kana amma dirreen sun dirree waraanaa fakkaatti. Nama karaa gubbaa deemu uummata manaa gabbee hundi barruu jiran hundi tuunichi jiran torchor godhu jiran waan hamaadha wanti deemaa jiru jedhu humna ol waraanaa galchanii jechuudha. Guyyoota muraasaan dura aanaa muunessaa ganduma laaqichaa jedhamu kana keessatti hawaasni naannichaa namoota badii malee mana barumsa sadarkaa tokkoffaa laaqichaa keessatti hidhamanii jiran hiiksisuuf mormii taasiseen waraana mootummaatiin goolamaa jiraachuun kan yaadatamudha. Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonoolee keessatti haalli nageenyaa hammaatee jechuun jiraattonni komatanii waraanni raayyaa ittisaa mootummaa Itoophiyaa qabeenya hawaasaa saamuun namoota nagaa siree bichaamaa kan irraan gahan ta'uu namni garasii dubbifne OMN'tti himee jira. Oduun kun akka itti siif dhiyaatu. Waraanni mootummaa Itoophiyaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessa bobba'uun qabeenya uummataa saamaa jiraachuun himame. Lixa Oromiyaa godinootaa fi aanota hedduu keessatti waraanni kunneen saamicha qabeenya hawaasaa irratti raawwachaa jiran jechuun namni garasii dubbifne OMN'tti hime. Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonoolee keessatti waraanni kunneen dukkana dahoo godhachuun daldaltoota irraa maallaqa kan saaman ta'uu namni kun itti dabaluun ibsee jira. Kana malees guyyaa kaleessa abbootii qabeenyaa irraa hamma birrii 45,000 itti dirqaman kan fuudhan yoo ta'u isaan maallaqa kan hudidan ammoo ni doorsisuu jaa namni kun. Kanumaan wal qabatee hidhaa fi reebichi humnoota kanneeniin hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jirus cimee itti fufee jira jaame. Haalli godinicha keessa jiru yaaddeessaa ta'uun wal qabatee hawaasni bobba'ee galuuf sodaa nageenyaa hamaa keessa kan galan ta'uu OMN'tti himani. Aanicha keessaa torbee tokko qofa keessatti namoonni 100 ol ta'an kan hidhaman ta'uu odeeffannoon garasii dhaqqabe kan mirkaneessudha. Aanaa Noolee Kaabbaa ganda guutee xiiqii jaamuun beekamu keessatti ammoo humnoonni raayyaa ittisaa mootummaa Itoophiyaa nama maqaan isaa Waaqtolaa jaamu waraana bilisummaa Oromoo qallabda jechuun reebicha maa irratti raawwachuun mi'a garaa isaa alatti gadi baasan jaa namni kun.
Godina Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonolee ganda lalistuu Geechoo keessatti raayyaan ittisa biyyaa namoota sadii hamjaamaa irratti raawwatee jira jechuudha. Fakkeenyaaf obbo Xinnaaloo Taaddalee nama jedhamu Kashiifmaa 45 akka inni nagadaa walitti jalaa fudhatanii jiru. Taakkalee Andashaa nama jedhamu dhugaatii kan nagadu dhaqanii birrii isaa duraa fudhatanii deebi'anii dhugaatii isaa caccabsanii kaan immoo dhuganii duraa fudhatanii jiru jechuudha. Qaamni ammaatti tokko godinuma Wallagga Lixaa aanaa Noolee Kaarbaa ganda guuttee kan deemu kan jiraatu abbaa warraa kan ta'e jechuudha. Waaqolaa nama jedhamu qaama irratti raawwatanii ulee hangaraa isaa irra tumanii erga deemanii ni garaa bakkee ba'ee jira jechuudha. Ammoo hospitaala seeraa du'aaf jireenya gidduu jira hin du'aa fi hin jiraataan isaa waan beekame maali. Namni kun yeroo amma mana yaalaatti kan argamu yoo ta'u haalli fayyaa isaa hedduu yaaddeessaa ta'uu hime. Muummeen ministeera biyyattii Abiy Ahmad waraanni maallaqa saamee akka fudhatu guyyaa ajaja dabarseerraa jalqabee Oromiyaa godinaalee hunda keessatti saamichaa fi reebichi uummata nagaa irratti gahaa jiraachuun gabaafamaatti jira. Dhalattoonni Oromoo waggaa lamaan dura naannoo Somaalee irraa buqqaafamuun naannoo magaalaa Finfinnee magaalaa duukaan qubsiifamanii turan rakkoo guddaa keessa jirraa jechuun ODUU.Ama.nuhuu himane. Abbootii warraa 1,000 ol ta'an maatii isaanii dabalatee namoota hedduun beelaaf kan saaxilaman ta'us dubbatanii. Hordofaa Muhammad. Dhalattoonni Oromoo waggaa lamaan dura weerara poolisoonni addaa naannoo Somaalee irratti gaggeessaniin kanneen qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamuun naannawa Finfinnee magaalaa duukaan qubsiifamanii turan rakkoo gurguddoo keessa jirraa ja'an. Gargaarsi midhaan nyaataa kan asiin dura nuu taasifamaa ture erga nurraa addaan citee baatii lamaa ol ta'eeti jira jechuun dubbatti. Namootan duukaan qubatanii turan keessaa dubartiin bilbilaan ODUU.Ama.nuhuu dubbise takka. Abbootii warraa 1,000 ol duukaamitti qubsiifamuu eeruun maatii isaan jala jiran dabalatee namootan baay'eetu beelaaf saaxilamaa jira jetti. Daa'imman keenya carraa barnootaa yeroo argachuu qabanitti barumsa dhabaa jiru kan jettu dubartiin bilbilaan duukaamirraa dubbifne tun kanneen carraa barnootaa argatanis rakkina jireenyaa irraa kan ka'e barumsa eegalanis karaatti dhaabuuf dirqamanii jiraachuu dubbatti. Akka jireenya keessan fooyyeeffattaniif dargaggootaa fi shamarran keessan warshaalee garaagaraa keessatti hiree hojii akka argatan ni goona jechaa turanis bulchiinsi magaalaa duukaam hanga ammaatti garuu wanni jaame kun hojittiin hiikamne jechuun komatti buqattoota keessaa dubartiin Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada laatte tun. Magaalaa duukaan jirra garuu raashininis nurraa muramee jira. Ilmaanis hedduudha nu jala miidhamaa jiran. Ji'a lamanii hunda garree ji'a sadaffaa duraas waan takka wanni isaan nu godhaa jiranii jirtu waa'ee akkaataa isaa wallaalleetuma tattaa'e. Waa takka hojii takka hin qabnu kijiba. Magaalaa duukaan keessatti akka abbaa warraatti nama 1,000 takka maatiidhaa wajjin dhiisigaa 5,000 ijaaruma caala maatii dheenyaa wajjin. Dhalattoonni Oromoo naannoo Somaalee magaalotan garaagaraa keessatti jireenya isaanii bu'uureeffachuun waggootan dheeraaf jiraachaa turan sababa weerara humnootan addaa naannoo Somaalee kan pirezidaantiin naannichaa duraanii Abdii Illeen bobbaaseen namootan 1,000 qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun naannawa Finfinnee dabalatee magaalotan Oromiyaa hedduu keessatti qubsiifamanii jiru. Magaalaa Shaashamannetti waraanni mootummaa dargaggoota magaalattii qaamota faallaa keenya deeman wajjin hidhata qabdu jechuun doorsisaa jiraachuun himame. Hawaasni ayyaana irreechaa baranaa irratti fedhii isaatiin akka hin hirmaanne kaadireen sirnichaa dhiibbaa irratti gochaa jiran jechuun komatanii. Usmaan Baayyoo dabalata qabu. Godina Arsee Lixaa magaalaa Shaashamannetti waraanni mootummaa dargaggoota magaalattii doorsisuun jiraattota baaf gala dhoowwaa jiraachuun himame. Qaamota faallaa mootummaa deeman wajjin hidhata qabdu sababa jedhuun raayyaa ittisa biyyaa fi poolisoonni Oromiyaa gandoota magaalaa Shaashamannetti argaman hedduu keessa hori'uun jiraattota goolaa akka jiran maddi keenya kan Arsee Lixaa irraa bilbilaan odeeffanne tokko Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himeera. Basaastonni sirnichaa waraana qabatanii qe'ee namaa keessa naanna'uun duubaan itti akeekanii namoota baay'ee reebsisaa jiran jedha maddi keenya kan Shaashamannee irraa odeeffanne kun. Magaalattii keessatti doorsisa guddaan irra gaggeeffamaa jira. Amma ollaadhaan naannoon humni raayyaa ittisa biyyaa kaameetiin qeerroo keenya akka gadi hin baane akka inumaayyuu suuqii isaa deemanii waan tokko fayyadamu isaa dorgomaa jirani. Qaamota alaa warroota biyya jeeqa waliin walitti dhufeenya qabdanii jechaatiin ammallee qeerroo tokkoffama akka hidhaa jiran. Daandiiwwan gara magaalaa Shaashamannee seensan hunda irratti keellaa tolchuun uummata sakattaa jiran kan jedhu namni dubbifne kun hawaasni saamicha bakkoota hedduutti waraanaan raawwatamaa jiru sodaaf jecha
maallaqa guddaa qabatee oliif gadi socho'uu sodaatee jiraachuu ibseera. Sababuma kanaaf jecha daldaltoonni asiin dura hojii bittaa gurgurtaa garaagaraa dalagaa turan yeroo ammaa addaan kutuun dalagaa dhaabaa jiranis jechuun hima namni kun. Magaalattiin giddugala daldalaa guddoodha. Magaalota guddinaa garaagaraa dhufanii daldaltoonni meeshaa siifatu. Uummanni qarshii isaa kiisa isaa keessa kaa'atee deemeetiin magaalaa Shaashamannee irraa keessaayyuu Kofol irraa asii nageenya magaalota garaagaraa irraa dhufanii namoonni meeshaa siifatan amma namoonni maayii daldala dhaaban jiru suuraa qarshii isaanii kan qabaniif jechuudha. Maaliif keellaan qara hin jirre keellaa magaalaa Shaashamannee keessa kallattii hundaan irratti keellaa hojjetameetiin kiisa namaa fattashaa qarshii fuudhaatiin qarshii haganaa baadhattee deemsaa qabattee deemsaa jedhaatiin haalli ittiin qarshii nama harkaa fudhataa jiru waan jiruuf keellaa waan jiruuf beektaa namoonni amma informeeshinii birriin isin jalaa fudhatama jedhu qabu waan qabaniif qarshii isaaniiyyuu qabatanii deemuu dhiisanii jiran. Irreecha baranaa ilaalchisuun kaadiree fi waraanni mootummaa manneen jireenyaa uummataa irra naanna'uun ijoollee keessan gorfadhaa akka ayyaana irreecha baranaa irratti hin hirmaanne jechuun maatii isaanii doorsaa akka jiran himuun manneen maxxansaa tishartiiwwan ayyaanaa fi wantoota irreessa midhaagsan maxxansan hunda akka hin hojjenne cinqaa jiran jechuun dubbata. Kanaan dura ayyaana irreechaatiin wal qabatee yeroo kana magaalattiin qophii gurguddaa godhaa turte waggaa kana fa'aa yoo ilaalle amma immoo doorsisa guddatu jira. Kanaan alatti immoo qeerroowwan haala mijeessan turan foolleen mana hidhaa keessa jiru irra caalaa isaanii manneen maxxansaa garaagaraa ture ayyaana irreechaatiif wantoonni shamisa ta'ee wantoota hedduu isaan qopheessuu qabantu ture. Manneen maxxansaa garaagaraa irratti doorsisatu jira akka ayyaana irreechaatiif wantoota barbaachisoo qopheessin akkasumas beeksisa garaagaraati warroon wanti isaan uummanni akka irreecha hin deemne gufachiisuuf yaalaa jiran jira. Beeksisa maxxansuudhaan wantoota garaagaraa ganda irratti walgahii waamanii akka maatii keessan ijoollee keessan akka irra hin deemne akka qabatanii namoota irreecha irra hirmaachuu qaban mootummaan beeksisee jira. Naannoon jirurraa abbootiin gadaa warroota irreeffachuu qabanii qofa qabatanii deeman waan ta'eef irreecha ayyaana bara kanaa irratti namni deeme itti gaafatamummaan fudhannee jedhaniitiin akkaataa maatii akkasumas namoota gurguddoo doorsisuu jiraniif. Hidhaa reebichaa fi doorsifni waraana mootummaatiin uummata irratti raawwatamaa jiru godinaalee Oromiyaa bakkoota hedduutti cimee itti fufee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abuunaa Birat keessatti loltoota mootummaatiin dararaan uummata irra gahaa jiraachuu jiraattonni dubbatanii ji'oota 9 dura namoonni hidhamanis hamma ammaatti mana hidhaa keessatti rakkachaa akka jirantu himame. Jiraattota godina Shawaa Lixaa aanaa Abuunaa Birat jidduudhaan namni tokko akka jirutti loltoota meeshaa waraanaa hidhataniin rakkoon isaan mudachaa jiraachuu dubbata. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abuunaa Biratti waraanni iddoo sana jiraachaa jiru hamma isaanillee hin beekamu. Humna ol baay'eedha waraana keessa jiru. Baay'ee miidhaa guddaanis gahaan jiru lafa gammoojjii jedhaman hundarra taa'anii jiru. Magaala keessa namni socho'uu hin danda'u. Guyyaan halkan biiftuun lennaan hin dabadabama. Namni hin dabadabama. Shanee qallabdu jedhuun warra gammoojjiitiin warra magaala jiraatanii akkasumas bakka hariisa kan jedhu gargaaraa jiru. Amma naannoo ji'a 9 qabateera. Namoonni akkaataa nama hidhamaa jiru, gorsifamaa jiru, miidhaan qaamaa hundillee waan nama arginu hin jiru. Maala waan jiraachuu danda'a reeba haala galman qabu rakkina guddaa keessa jira. Seeratti eeyyatan seerri isaan dhagahu hin jiru. Baay'ee miidhaa guddaa irra gahaa jiru. Hidhattoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an aanicha isaanitti bobbaafamuu kan nuuf hime namni kun dhaaba mormituu soortan jechuun dararaa hamaattu isaan mudachaa jira jam. Haala amma keessa jirru kanaan jiraachuun yaaddeessaadha kan jedhan namni kun rakkoo hamaa wayita ammaa nu mudate kana jalaa ba'uuf tokkummaan murteessaa ta'uu dhaame. Mootummaan irreechi baranaa namoota muraasaan gaggeeffamaa kan jiru sodaa uummata Oromoo irraa qabuuf malee dhibee koronaatiif miti jedhan qeerroon godina Booranaa. Irreechi baranaa kan xiiqiiti waan ta'eef uummanni Oromoo kaabaaf kibbaa baaf dhiyaa akka dur caalaa ayyaana kana kabajachuu akka qabus dhamameeti jira. Neemaamar. Mootummaan Itoophiyaa ayyaana irreecha baranaa irratti namoota muraasa qofaatu hirmaataa jechuun isaa fayyaa uummataatiif yaadee osoo hin taane sodaa uummata Oromoo irraa qabuudha jedhan qeerroon godina Booranaa. Qeerroon godina Booranaa irraa bilbilaan OMN fi yaada laate tokko akka jirutti mootummaan osoo dhibee koronaa irraa hawaasa eeguuf karoora qabaatee silaa imaltoota konkolaataaf baajaajii keessatti hedduminaan walirratti fe'amanii deeman sirreessa ture. Akkasuma walgahiilee garaagaraa kaadireen sirnichaa namoota 100 walitti oofuun ukkaamsanii teessisaa turan san dhoowwa ture jedha. Irreechi aadaa, duudhaa
duudhaa fi eenyummaa keenya namni hundinuu aadaa isaa ofiif deemee aadeeffata malee nama bakka buufachuu hin danda'u waan ta'eef hayyama mootummaa irraa eeggachuus hin qabnu jechuun dubbata. Qeerroon godina Booranaa irraa yaada nuuf laate kun. Kun beekamu dhageenya irraa torbee kan keessaa waa'ee marii irreecha kana nama lakkoofsa murtaa'aatti irratti argamuu qaba jechuudhaan dhagaa jirra. Kun gabaabinaan maal fakkaata yoo jettee mammaasii Oromoo tokko akkas jedha namni qabu barii lafaatti baataa jira. Akkuma kun ta'e warri kun uummata kan walii qabam sodaachuuf waan jedhanii ala dhukkuba kanarraa uummata Oromootiif yaadanii osoo hin taane waan kan godhaniif akka nama qabu barii lafa sodaatanitti uummata Oromoo kan walii qabam sodaachuuf alatti wanni takka illee hin jiru wanni warri Oromoof yaadee kan godhe takka hin jiru kanatti hin dhugaa jiru ragaa wajjin gaafan siime akkuma jiru dhukkubni koronaa biyya kan seenee bubbulee jira seerri duraan isaaf kaanilleen asee yoo namni konkolaataa bakka bakkatti akka barbaadetti namni kudhan bajaajii keessa waliin taa'ee deemutti bakki irreechi ofii seerii isa adda kophaa inni taa'eetu hin jiru. Sundur tarii ammoo irreechi waan aadaadha amantii miti. Aadaan ammoo abbaa aadeffatu qaba. Abbaa aadeffatutu deemee aadeffatu malee namni tokko nama tokko abbaan ilmaadha bakka bu'ee aadeffachuu hin danda'u. Abbaanis deemuu danda'u ka fedhii isaa ta'e. Uummati Oromoo bakka jiru kaabaa kibbaa deemee irreeffachuun alatti eeyyama nama takka illee barbaachisu mootummaarra waan akka wanni namni lakkota gaafatu hin jiru. Uummati Oromoo akka itti tolutti saani itti tolutti bakka itti tolutti laakoo isaan hamma irreeffachuun kunichi dirqama indillee irraa waan eeyyamu gaafatullee natti hin fakkaatu uummata Oromoo kan hin godhee yaadu. Ayyaana irreechaa kan durirraa wanti adda isa godhu waggaa 100 booda hora Finfinneetti kabajamuu isaati. Kan baranaa kana ammoo hundarraa adda kan isa taasisu wayitii mootummaan hayyoota Oromoo kanneen ija uummataa ta'an hedduu mana hidhaatti guuree dararaa jirutti hawaasni illee gamtaan bahee ayyaana akka hin kabajanne taasisaa jira. Kanaaf irreechi baranaa kan xiiqiidhaati waan ta'eef uummanni Oromoo kaabaaf kibba bahaaf dhiha irraa akka dur caalaa walitti bahee ayyaana isaa handhura biyya isaa Finfinnee irratti kabajachuu akka qabus dhaamee jira. Irreechi baranaa wanta adda godhu hedduu qaba. Akkuma beekamu irreechi hora Finfinnee wanta irreecha adda godhuudha waggaa darbirraa eegalee haa ta'u irreechi hora Finfinnee irreeffachuu fi hora Bishooftuutti akka irreeffachuun waanuma adda duraan irreecha duraan darbanirra irreecha waggaa lamaan kana deengata darbeef kana waan walitti siisuudha waan adda isaan godhu inni biraa ammoo kan waggaa darbeerra kan waggaa kana wanti addisu godhu yoo jiraatti yeroo Oromoon haala adda keessa jiru hooggantoonni Oromoo namni xiqqoo tokko uummata Oromootiif yaadamu jedhamutti yeroo inni irreecha irraa guuramee mani dhaahee jirudha. Kanaaf irreechi baranaa deebinee waan jechuu barbaan irreecha xiiqee ta'uu qaba. Irreechi baranaa irreecha namoota uummata Oromoo dur deeman hunda manidhaa guuranii kaayyoonni tokko akkuma namoonni kun tokko uummata isaaniitti walitti argamanii waliin ba'anii waliin dubbachuu hin dandeenye waan ta'u uummanni Oromoo bakka deemu hunda irreechi baranaa irreecha xiiqee ta'uu isaa beekee osoo namni duraan hafuuf irreecha deemu iyyaannillee kabaranaa kan adda godhee osoo deemee bareedaan jedha. Kabaja ayyaana irreecha baranaa ilaalchisuun danqaa mootummaan kaa'e kanaan qeerroo fi qarreen Oromiyaa komii qaban dubbachaa jiru. Qeerroowwan Harargee irreecha bara kanaa kabajuuf haala gaariin qophooynee guyyaa lakkaawwachaa jirra jaani uummanni Oromoo irreecha deemuuf qaama mootummaa kamuu eeyyamsisuu hin qabu jechuun namni achirraa dubbifan bilbilaan OMN'tti himee jira. Muhammad Morkamaa. Qeerroowwan Harargee irreecha bara kanaa kabajatuuf haala gaariin qophoofnee guyyaa lakkaawwachuutti jirra jedhan. Qeerroowwan Harargee irraa bilbilaa yaadanuuf laate akka nuuf himetti uummanni Oromoo irreecha deemuuf qaama mootummaa kamuu eeyyamsisuu hin qabu aadaa fi duudhaa fi bahee mul'ifachuu qaba jechuun dubbata. Mootummaan naannoo Oromiyaa illee kana hubannoo keessa galchuun hawaasa irreechaaf deemuu dura dhaabbachuu hin qabu kan jedhu qeerroon kun uummanni bahee nagaan irreeffatee akka galuuf qeerroo fi qarreen wal tumsuu qabu jechuunis dabalee dubbate. Haala baratamee hin beekamne qondaalonni mootummaa naannoo Oromiyaa tokko irreechi Oromoof maal akka ta'e wallaaluu irraa kan ka'e murtiin isaan kaadiree mootummaa qofaa irreecha irratti hirmaachisuuf jecha shira xaxaa jiran kun fudhatama kan hin qabnedha jechuun qeerroon kun yaada isaa bilbilaan OMN'tti hime. Ani qeerroo Harargeedhaaf ani kilaalu kun namoonni hedduu murtaa'e qoftiin irratti argamuu qabanii kan jedhu ergamtoota taayyeedhaati. Isaan akka yaadanitti ergamtoonni maan taayyee qofti irratti akka argamu waan jiru mataa isaanii irratti deemsaniitti kan jechaa jiranii. Kun garuu yoomillee waan hin taane maaliif jennaan Oromoon irreecha
irreecha jechuun tokkummaa uummata Oromooti. Uummata Oromoo bahaa fi lixaatu irratti argamee irreeffatee irreechi irree isaaniitti irreeffatee tokkummaa isaanii achirratti calaqqisiisuuf namoota irreecha irratti akka argamee wanna godhata. Kun immoo namoonni hanga murtaa'eyyuu kun siyaasa mootummaadhaati. Siyaasa mootummaadhaatu siyaasaaf kana godhate malee namoota hanga murtaa'e wanni jedhamu kun nu bira waan jiru miti kana gaafuma yeroon geesse ilaallaa kun jennaa dhorkanii kun gonka ta'uun qabu uummanni Oromootillee waan kana fudhachuu hin qabuun jedha. Uummanni Oromoo ta'u beekamu qabu irreecha kan irreeffatu. Osoo mootummaan kun hin dhufin duratti jaarraa lama duratti durirraa irreeffachaa ture. Kanaafuu uummanni Oromoodhaa waan har'a paartiin biyya bulchitu paartii battuumaatis ta'e paartii mormituutis ta'e irreecha kana abaluu haadha guyyattee murteessuu hin qabdu. Uummanni Oromoodhaa irreechaaf kan dhaggeeffachuu qabu yoo jiraatee inumaa hin jiru yoo jiraatee abbaa gadaa qofa abbaa gadaatii fi gumii abbootii gadaa qofa kan dhaggeeffachuu qabu. Covid waan jedhamu Covid caaluuti gaafa namni akkasii beekanii dhiibbaa akkasitiin Covid har'aan tana irreecha irratti wanti inni fedhi hin jiru guyyaa tokkochaa kanatti jechuudha. Ministeerri fayyaa biyyattiidha ifiifuu nama fayyaa hin qabne. Nama fayyaa hin qabneetu ministeera fayyaa ta'a. Namni kun dhaamsaatiin ayyaana irreechaa guyyaa tokkummaan Oromoo itti mul'atu guyyaa uummanni Oromoo kallattii hundarraa bahee irreecha irratti wal argu waan ta'eef hawaasni keenyaan naamusa guutuun of eeggannoo cimsee irreeffachuu akka qabus dhaameera. Oduu keenya xumuraatiin ce'umsi dimokiraasii Itoophiyaa balaa hamaa keessa jira jechuun gaazexaan beekamaan The Economist akeekkachiise. Gaazexaan addunyaa kanaa beekamaan The Economist dhimma siyaasaa Itoophiyaa ilaalchisuun gabaasaa kaleessaa baase keessatti ce'umsi dimokiraasii Itoophiyaa kan abdatamee ture amma balaa hamaa keessa jira jedhe. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waadaa gaafa aangoo qabatu seenee ture guutuu hanqachuu kan jala mure gaazexaan kun Abiy dimokiraasiis ta'ee nageenya biyyattii keessatti mirkaneessuu akka hin dandeenye gabaase. Gaazexaan kun itti fufuun Abiy Ahmed sadarkaa badhaasa Noobeelii nageenyaa itti fudhate saniin biyyattii caba irraa hambisuu hin dandeenye jechuun qeeqe. Waldhabdee siyaasaa saboota jidduu ture furuuf Abiy bara aangoo waggaa 2 cinaa keessatti tarkaanfii mul'ataa tokkollee hin fudhanne kan jedhu The Economist ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaan wal qabate rakkoo dhalates bal'inaan dubbateetii jira. Mootummaan Abiy Ahmed waajjira paartilee mormitootaa cufaa hooggantoota isaanii hidhaa jechuun